سبا ماجر كجرا دان ينجرون اللي كجرا مشاكان يسجرون اللي نموندينو سير قبته جرا سير إتين أديما إموجي بوتشا أسجل قدين إيشنا تيك توك هنا أدا بوان تيف دمي قبامي جرا لفت وانت دوغما وانت ميديا كان رد دبته مجور ميديا كان رك أشوك دبني قال شتونتي كنا ما ميقا قال شناسيت ميديا رأوغان إمباتو فولوتين شكلو داف إتين ولا ربسني أسرع قد بو داف مال في الدولة جنة ولي تبانا شو داف مالي سنغالي دوغان أشوك باتوتي كهاجالو تبا دوغان كاليس أولو جمّاري أورومون أما اللي دوغان مشايو تناسي مباو وانت أما اللي قرأ داني أبامار واحد إما بري تدمالي إما أجيشا كيس داني ورقا دباني توراني نتم تجرتي أنيس نمبيكا دينقاد اللي واي ساراي متكنا ساتوريان مجان أكا إشين نتو دبتت اللي دينقاد دوما كشيت ندبتت نان هيرومي نبار جنان داني نو جنان سرقي غافا قوياكو رجا غافا قوياكو سجاهت أمبو سوتيرو تجرى بروفايلا كي يجلا سرقي سنرات هين أفا سرقي كي يلي سدورة قدامي قرأ داراتي سرقي يون أوام نانينان سرقي هنغوني بار سرقي قرأ چونه دا ميزينا تاتا يون جرين والله ربي تنتبك إشين دوف قويا سدي دور ديبته قويا لما بولي ديبني باريسا والغيني سيغالي سرقي قرأ جا خنرات ميزي وجين تانا والإنجني سيغالي ميزي انكبو أنام لتولوك ولتغالون انكبو أبو سوجي تبدا ميزنا تاتا إنن أبا وراكو أيام سيفدين لبانا نجت أبا وراكو أيام سيفدين ميزي تانا نجت مجايون إما داني إما أجيشا كيسا داني نقوم كما كوبان كابو تري دمو چران إسا هنتسا كانيف كنانيس تساكو في الأبي جنان ودبي غرسي راتيو تأي چرا إشي راتيو آرتي يو كي دمو أكا جدان يو دربتمتي جراتي مالي مجايون قوم كما وفجيفت اللي يادو بريسا وجي جمرو يدا jettee sagalee ishiin naa qabdeen jira screenshot godhe isin asii ol baasuu nan danda'a wanti ishii wajjin gaafa saasomne guyyaa wajjin haasofne wajjin baasa waan ta'eef waasaappichi hin jira guyyaa waliin haasofne daanii bar gaafachiisu waa'ee karaa haqashii maallaqa ishiitidha malee waan ishii waan daaniin harka ajjeesu keessa harka qabaa keessan qabu guututti maallaqa gara maallaqaa yoo ta'e gara maallaqaa fideera naan jetteerti ilaali waggaa lama dura wal barre mucayyoo tanaasitti mee jira saamiin illee narratti barate na bira barate saamiinis mucayyoo waggaa lama dura wal beekna mucattii waggaa lamaan dura wal beekna saamii fidadheera jaarsa qabaabar jettee natti ergitee akka hiriyummaatitti wajjin haasaa malee haasaa biraa walitti hin qabnu aniif isheenis jaarsa kiyya fidadhee jira walitti haasofnee jira jaarsa asii qabaa yoosa indoom kaampaanii hojjettii kaampaaniidhaan dhufte mucayyoon eegalee akkasi gara malleebini abdi yeroo tokko sagalee jetteerte gaaffiidhuma sagalee sana nama 7,000 fi waan ta'e jira yoo dandeesse sagalee sana asirratti gaaffiin na gaafachuu yoo dandeessu murtanii tamuti deemin si barbaanna sagaleedhuma sana amma otoo nu dhageessiste nama kana hunda sagaleen suni sagaleen ishiidha waliin haasofne dhimma daaniitiif dhimma du'aatii mitidha sagalee walii haasofne dhimma miizee walitaana jaarsa kiyya gaafatee guyyaa sadii booda yookaan guyyaa taanuu hojiin galaan jettu saname. Eeshi siifan baasa isallee silkii takkattan qabaan kun jala cabeera. Keessaan si erga seenaa sagalee sanis. Qoy abdii amma dhimma qoy yeroo tokko please miyuutii qabadha yeroo namni wayyaa so abdii faana naasoo barbaadean. Haasofni kiyyaaf kan abdii walitti dhufa bakka kanatti bakka obbo Yoonas maallaqni isheen irra hin jiru jedhu. Maallaqa ishee baastee akka isa fidde nafaan haasofte. Ani immoo obseen ijoollee fiddi biyyarraa nafaan viizaa na biraa qabdi. Aduu uhudii galgala waaree boodan faana haasa'e. Viizaan bahee fi na bira jira jechuudha. Kanaaf Yoonaas yeroo si fiddus quban qabaa siin jechuu barbaade tanan. Sababbiin isheen itti ijoollee viizaa na biraa qabduuf waraqaa biyya kanaan hojjisiifadhee akka namaatitti gadi bahee gala biree naan jette. Maalii jennaan ammallee maallaqa na nyaatanii na gargaarii jette. Achumaanan ijoollee 30 fidi. Ani viizaa siifan kennaa birrii dallaalaati fudhoobsee hin jedheen. Kana achirraas deebi'ee sababa keellee kaamucaa sanillee maallaqa akka nyaatatti natti himte. Sababa kanaaf amma ragaa isa ati jettu ishiin akkaawuntii kee irratti akka hin galchine. Risiitiin obboleessa kee abbaa kee irraa waan hin jirreef akkatti soogiddaan ija dhiqattee waaqachaa jirta. Kun hin ta'u siin jedha.
Tolaanillee lolaalinillee wanti kun akkas hin deemsifne asumatti asitti jira Yoonas. Ifama wajjin jechuudha. Ani wanti na gaafattanoo jiraatan na gaafadha. Kanarratti yoo foolo sassaabachuudhaaf yookiin waan adda gochuudhaaf yoo ta'e malee akka mucayyoo karaa keessa waan karaa jambaramaa jiru karaa seeraa yoo ta'e karaa hundaanis yoo ta'e itti deemaa jira. Akka mucayyoo haa ba'u wanti biraa wanti asirratti intinii tokko hin jiru. Ani mucayyoon yaa dannaa fidde dalaalaan naa kennite dalaalaan dannaa fidde abdii shaggar nan beeka jedhe birrii yan kaffalee dhufe kuma dhibba naa fidde kan irratti birrii shi hangi shi na bira tokko hin jiru. Ani wanti na gaafatan kanuma kanalatti harka keessan kan waan hundumaa keessa hojjetu haqa ishii rabbii haa barbaadu karaa seeraan qaamaa jira waan ta'eef dhugaan tokko waan biraan hin jettu kun gosa. Obsi Daani obsi. Yoonas gaaffii gaafadheen bu'aal tokko Yoonas as deebi. Wanni sira foolo saabbachuudhaaf jeetan jiru. Daani obsi. Yoonas as deebi. Gaaffii tokko bichaa si gaafadha akka nama tokkottis akka Oromummaa tokkotti al tokko bichaa. Na gaafadha. Si fiddeetti hin beekta riyyaa kee turte miti? Nama safara tokkooti wal loltanii waliin oddanii wal dubbistu miti yookiin immoo biyyatti wal beektuun. Biyyattiin torbee tokko jecha wal beekna torbee tokko. Gaaffii tokko immoo namni kamiyyuu gaafa qaamaan jiru wal loluu danda'as walitti araaramuus hin danda'a. Siigalee daanii garuu mucaan kun lubbuudhaan dabarteetti. Siigalee miti? Amma ni waan si gaafadhu ani akka nama tokkotti anillee qorachaan ture seenaan nama biyya tokkotti seenaa faana atillee nama biyya tokkotti mucaan kun reenfi ishee akkamitti akka galu yookiin maatiin ishee akka eegaalu beekta miti? Wanti beeku tokko hin jiru gammaa seeraan qaamatamee jira jechuudha. Nama biyya tokkotti akka nama tokkotti hojii laayifii dabarteetta maaliifiin qaamni dhimmi isaa ilaallatu eega hordofee eega qabatee ati maaf duuba deemtee reenfi kun akkamitti gala jettee maaf haala mijeessineef ani biyya tokko eega taate jechaadhaati. Nama ijaan beektu tokko iyyuu sitti dhaga'ama beekta miti? Anamma ofiitti guyyaa tokko bichaanii abdii biratti lafa bashannanaatti argee mucaa kana. Eegasii guyyaa tokko argeen beeku. Garuu hamma dhiigni kun dhaabbate amma guyyaa sadii amma nani gurraachee qaamni koo keessi koo amma miidhame natu beeka sii galee. Mucaa kana faana laayifii tokko iyyuu waliin dabarsinee hin beeknu. Garuu ati immoo yeroo baay'ee wajjin taateetta yeroo baay'ee immoo waliin haasoftaniitu. Maaliif hordoftee akkama nama tokkotti reenfi ishee akka galumaaf hin goonesh. Okei dhaggeeffadhu. Dhimmi kuni dhimmi obsee seeraan qabamee jiraadhaan akkuma seeraan qabametti ammallee. Ishee jechuudha dhaggeeffatu. Ani afaan hin danda'u. Afaan wanti inni beeku tokko hin jiru. Seera wal qabatee jira jedhanii erga jiranitti immoo seeraan qabatee jira erga keessa naasaa jiranii xumuraa jiranii wanta seera wal qabate tokko ani yoon seen illee wanti inni dubbadhee tooni bakka tokko bakka isaan bu'eetti dubbadhee tooni haasu tokko hin jiru afaan waan inni hin beekneef jechuudha asirratti tokko faarate jechuudha. Si galeedha miti. Erga seeraan qabate jedhanii seera saniin karaa namaatti gaafachaatuman jira wanta seeraan gaafatame tokko immoo waan dubbadhe afaan malee hin danda'amu. Wanti hin gochuu danda'u tokko waan hin jireef gaddimmoo gaddaatuman jira wanti isa tokko hin jiru si galee. Saba kanaaf ani wanti ni danda'u waan hin jirreef wanti hin cal jedheef jechuudha. Yoo gadde maal fayyaa qaba waan hin jiraanneef. Gaddaan jira dha. Eshi amma akkas goonesh. Yeroo tokko asirratti wait guys warra dhimma obsii akkamitti deemaa jira jedhaniif wasiila ishee arganneerra baay'izawwee dhimmicha itti gaafatamummaa fudhatee isa hordofaa jira. Qaama seeraa faana jechuudha. Reeffi ishee akka hin galle marmaraan akka godhamuuf duubatti deemee rukuttaa harkaatu jira. Namni darbee ofii kuftee isa jedhuuf yeroo lammaffaa qorannaan reeffaa akka taasifamuuf wasiilli ishii gaafateera. Soo dhimma ishii nama hordofu nama foon ishii ta'etu Duubaay keessa jira. Intalli kun reeffi ishii biyya galee maatiin ishee awwaallatu. San booda waan jiru itti deemna jedheetan callise malee miidiyaa irra gadi buunan dhimma ishii dhiisee quban qabu jechuu miti. Akkatti fudhadhu. Daanii gaaffii tokko si gaafadha otoo hin deebiin yeroo tokko gaaffii masala taa'amee miidiyaa taa'amee wanti Taraa nu kenna. haadha diinaa ol galchii yoo zala jiraatti haadha diinaa ol galchii yoo jiraatti. Seenaan gaafii biraan qabu si galee gaafii na gaafatte kanuma. Daanii gaaffii si gaafadhu. Seenaa gisee tokko. Nagaa naa tura. No, Daani bayin koi. Karaa seeraatti deemaa jira waan ta'eef. Imbayin Daani gisee tokko. Wanta asirratti jiniif asirra taa'anii fooloo guuratanii tokko hin jiru lassi. No, Daani koi gisee tokko waan nagayama dhufe jira. Koi gisee tokko waan nagayama dhufe jira. Please carraa naa kenna. Daani dhaggeeffadhu. Daani dhaggeeffadhu mucayyoo jalaa mucayyoo birrii ishii fayyadamaa turte tokkoffaa amma nagahee ragaa jira si. Bilbilina warri biiftu irratti bilbilaa argan. Biiftu keessa gadi badiin ofirraa cufiitii kootuutii waan argite dubbadhu biiftu. Biiftuu miyuutii irra jirta.
እናንተ ጀት ነው ዶንታኔ ረጋ በርባና አማ በከነ ቀብዲሻ ሽደም ረጋ ነጋሙ አብዲ ቢቻ ነው ፊዲ ዳማ ጀት ሲ ፖለቲኩ ጫኔ ነው ዳይመስ ሚዲያ ሚውት ረጅርታ ቢፍቱ ሚውት ረጅርታ Beeftu irratti walaarani aggeeffadha isinitti nima asitti nuti mucaan kan waa'ee nuti haasaan waa'ee maallaqaati waa'ee du'a keessa harkan qabu tokkoffaa irratti ragaa hidhattan inni dallaalan qaba dallaala na fidenan qaba jedhe dallaala san silkisa jala bade amma fidutti heega isinis warri ni qabna akkana asiifachiin oduu guuroo son taane ragaa qabatamaadha kun riisiitii isaa irratti ergame maqaa isaatiidha fida harkatti nutti kenna. Anjara na dhaggeeffadha seenaa dhaggeeffadha. As jedhu jiru seenaa. Mucaan fide mucattii ka fide Seenaa daanii wanta ka as fide jedhu jiru. Ofee. ishitu fidate. Ishiitu biyyarraa waggaa lamaan Wanti waggaa nuti lama dura biyya mucayyoo keenya kadhaan wal beenu mucayyoon kana himte daanii akka fidatte suuraa isaas na ergite laali qaanu amma biyya Dubaay keessa jiraanna ani yoo sanii jaartiin koo Suudii jiraattii yoo san waliin fuune sii galee ani jaarsan qabaa akka hiriyyaa obbolummaatitti akkuma gara wal jaalannutti akka hiriyyummaatti wajji jiraanna ani jaarsa qabaa suuraa isaa natti ergite kuni waan waggaa lama dura ture sii galee miti kun waan waggaa lama dura ture sitti nu dubbachaa jiraan isaa anatu fidate jaarsan qabaa abdi jette si baza በጣም ታማኝ ናት ልጅቷ Okay, kanaafaa amma birrii kana ishiin soo fidde inni soofisaa ta'e kaffalate lachanuu dallaa irratti kaffalanii mi ofi. ያ አመላሊ ዲቆ ወንቲ ከፈለ ሴና እየተጠነቀቅሽ የምትናገሪውን ነገር እሱ kana eenyumii fi kunis haa kaffaltu sunis ishiin soo kaffalte jarri lamaanuu dallaalumaaf kaffalanii fidanii mi ofi. Ishiitu kaffalee fide jarri lama wanti jedhu bikeerfu. Amma ko ishiin hin jirtu dubra meeri hundumti keenya iyyuu isaaf ishii jedduudha rabbiin dhugaan jirtu isaaf ishii jedduu jira kanaaf yoo innis ta'e ishiin soo taate kan dallaalatti kaffalan dallaalichi dhufuu qaba waan dhugaan isaan lamaan jedduu jirtu dallaalicha harka sigalee. Nama baay'izawwee sittani madhaggeeffadhu gaa teeknooloojii babal'isnee haasofna taane ragaan namaan fudhatamu isa kana jala mureen sitti maali. Ishi atamma ragaan nama ergan fudhatamne ati ragaa eessa fiduudhaaf ragaa namaan fudhatamne. Seenaa yeroo tokko nuti kanaasaa jirru ani kanaasaa jiru waan waggaa lama duraati. Ka ishiin natti dubbatteen sitti himaa jira malee mallaqa kiyyaan fidadhee natti nimne jaarsa kiyya natu fidate achiruma dhaabbanni akka obboleewwaniitti wal faana jiraachuu danda'u. Kana walaa wanti jiru jechuudha. Wanti dhugaa jiru kanuma. Ani waan dhagee anis bornan du'a qabrii dukkanan seenaa. Warreen jechuudha. Warreen suuraa kiyyaa asifajji fiddanii asifajji qabdanii waan hin taane dubbachaa ta'e. Daanii dhaggeeffadhu. Akka nalaa dhaabbatan. Daanii dhaggeeffadhu. Daanii dhaggeeffadhu ammallee sittani maal. Mucayyoon tun bakka dhugaa jirti. Nullee nutu gara ishii deeme malee ishiin gara keenyan dhuftu. Mallaqa ati ganaa rabbii yoo umurii dheeresse ganaa umurii dheeraa jiraattee hojjettee argachuu dandeessa. An sittani maa dhagaye. Biyaansi kalee maal hojjetaa turree hadha maalirra turree hin beekta atillee anis nan beeka. Si galee mallaqni dhufa hin deema. Boru gaafa duutu garuu xaaxaa takkaan duuta. Carqii takkasitti maranii boolla biyyee keessa si kaa'ani sanuu dhagaa si boraasisanii ciifta. Mucayyoo tanas akkasi nutu gara ishii deema. Si galee dhugaa jirtu dubbanna rabbi osoo haqa namaa ofirraa qabnu rabbi nu ajjeesin. Abdi. Baay'ee haasanii fi dubbii irratti fe'an. Amma nuti nama gurguddaadha. Qoy mee Daani. Deemiti mucicha nuuf fidu nuti jujjira miti zimmanneen afarsinu amma asirratti ati waan baay'ee dhaggeeffatu sittaan no dhugaan maalidha maalitti si beekne fidii kootu kan mucaa kan fida in kaffalaaf jaalatee in kaffaluu jenne maaliif finnee dhufnere mucaa kan fida mucaa isa fidee fidiitiin bichuu innaa dubbatu dhumate kuni bakka ati maal dhaggeeffatu dura maal haasaa ture ati maal haasaa hartamee asirratti walitti anama waa'ee mucaa yoo maase waa'ee mucaa isa guddoo maase mucaa dallaalicha fidiiti isa fuulduratti wal gaafanne inni narra hin jiru jedheeti dubbateera bakka mucaa fidiitiif fidde ishiitu si fide jedheen giddi isaa kaffala. Abiib xiqqoo waan dhaggeeffachuun waliin nama hubachiisuu danda'a. Dhaggeeffachaa kanaas hin dhaggeeffanne. Amma san nama ishee ajjeesee galeetoo biddeen gaarii nyaachisaa ta'an. Anaas hin dhaggeeffanne.
waa'ee mucaa isa fidee naa somne nu maaliif gurraa hin dhaggeeffattu qalbiin gara biraa jirta ati yaada asirra malee Ishiin na fidee natu fide jedhe malee maallaqa kaffale naa jenne jedhe. Irraanuu waa'eedhuma qalbii as deebi. haqa mucayyoo irratti otoo dubbanne haqa mucayyoo tokkodha amma kun laala ani amma fakkeenya fi waan kana keessa maallaqa baree maaliif birrii sira jira waan ajeen fe malee haqa mucayyoo irratti wanti guddaa nama jiru astaanii foolo sabbachuu waan gochuu waa tokko fidu erga gaafa hindureti namu mana banee achi banee foolo sabbachuu malee wanti waa tokko sana jira kanaafuu amma asirratti maal gochuu qabdanii karaa seeraatiin haqa mucayyoo akka gochuudha wanti tokko faarratti wanti waa tokko hin jiru ani waan senti machuudha. Daani mucayyoon yeroo duutu ati eessa turte guyyaa sana filis yoo nutti himuu dandeesse guyyaa sana eessa Maal taate ati Jooni nagaan qabdu maalifan gana gaafadhe informationiin duuba jirtu tokko maalinni mucayyoo kana manatti waamanii ajjeesisanii Jooni xiqqoo as deebisaan ishiin gaafatiin. Isaaniif isaaf ishiin urgaadda baanii turan waggaa tokkoof akka inni dhaaf guyyaa sana maaliif seete maallaqni irra jiraannaan maaliif gaafadhe seete abdii maallaqni irra jiraate duubarra waawoo jiraate dhaggeeffadhu mucayyoon kun akka mucaa sana wajjiniin hariiroo yoo qabaatanii mucayyoon kun akka lubbuudhaan hin jiraatu hin barbaadu ta'uu danda'a. Seenaa. Jedhamee mana isaatti waamamtee duute Sagaleen gositti nagaamaa seenaa. Sigala. Jedhamee mana isaatti manatti waamamtee mucayyoon kun ajjeefamte kan jedhu kan adda baafachuudhaaf anatti seenaa daanii deebisi namni biraa dhufee namni waa'ee mucayyoo sanaatiif waa'ee daanii keessa bu'ee beekee namni biraa hin jiraa dhufee hariiroo deebisi daanii ol. qabu. Biftuun bakka bal'aatti hariiroo kennanii. qaba kan jedhu nama qaba yeroo kanatti hariiroo waliin qabu kan jedhuun qaba. Okay, itti deemna. Gaaffii inni too dhufee gaaffii tokkoon bakka inni jiruu fi bakka inni oole guyyaa sanaa fi inni waan itti dhaga'ame amma maalirra akka jiru maaliif akka callise maaliif wanta kana hin hordofne akka nama tokkotti ani nan galchu seenaa nan hin galchu as keessatti biiftuun fagoorra jirti namoonni hin galchine garuu akkasitti gadda keessa ta'anii yeroo haqashii barbaadani inni harka sassaabbatee afaan hin beekuuni afaan hin beeku jedhanii taa'uuni sirrii miti nama ganda tokko ta'anii nama kaleessa ammatee ciisee tokko nama waliin ture tokko lakkoomayyuu nan dhibu ta'e jedhee harka mammaratee taa'uuni kuni gonkumaay sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Ani amma yakka hundayyuu isarra kaa'uudhaaf miti. Wanta kana woo xiqqaate haqashii barbaaduu keessatti adda durummaadhaan kan as keessa deemu yoo xiqqaate lubbuudhaan nama isa fide tokko reenfashii galchuudhaaf adda durummaadhaan fuuldura dhaabbatee kan mormuu fi kan haqashii barbaadu tokko isadha jechuuf kan barbaada. Namoota haqashii barbaadan keessaan illee informationii kanaan dura jiru hundayyuu as baasee kennuu kan qabu isadha jedhee yaada. Kanaafuu harka mammaratee taa'uun kun sirrii miti haqashii barbaadu. Waan hundayyuu asirraan dubbannu biiftu dhaggeeffadhu biiftu waan dhageessu hundayyuu asirraan dubbattu isa sana akka informationii qabadhuuti akka gaaffiitti gaafadhu hin dubbatiin. No, akka gaaffiitti odoon ta'in daaniin an dura gaaffii gaafachaan ture odoo isin hin dhufin dura gaafa nani gaaffii gaafadhu neebar wanni mucayyoon irra hin jiru jedhu. Amma immoo daanii anaa miti kasi gaafatu. Ani sin gaafadhu namni waa'ee keetiif kashii sirriitti keessa gadi bu'ee ba'ee beeku hin dhufaam. Gastii kanarra daqiiqaa 15 booda jechuudha. Innaa sila sanaafuu namni suni fillafiitti si gaafata. Waa'ee keessan lamaanuu haaja beekuuf isa fuulduratti nu sobuu hin dandeecha. Ana sobda malee nama sana sobuu hin dandeessu. Namni sun hin beeka waan ta'eef turtii keessan gocha keessan akkamitti akka laayikii wajjin dabarsitan muulu bayya'aan daandii inni waan beekuuf namni sun dhufee si gaafata ammasitti obsaan nuu taa'i. Gara tokko naqini eeggaddu ani namni sun dhufe seenaa sittan hima ingalchita gaafa sana biiftuun gastii irra hin buuti. Sana booda namni sun fillafiitii ba'ee faxxaxee hin gaafata daaniin gisee sana deebisu sabbeeka. Namni sun immoo erga daaniin deebisee deebisanii kennu jira sinii galee
So ani sanaafan dafee dubbadde mikinaatu akka daani nan deema jedheennan namni naa dawalee ani waan kana akkana waan jedhe bilsiini maani Tanaa nama guddaa godhanii jilaa Kan sa'uu deema qaban. deefi duubarraan akka waan inni ishee ajjeese birrii sanaaf ishee ajjeesetti fiduutti itti fidaa jiran. No akkasii miti nuti birrii ani laan seenaa durallee dubbadde otoo uummanni kun hundi ol seenin ana absiif daanii taane gaafin gaafadhee jira birrii ishee yoo jisirra jiraate daanii anuu biiftuun waan an qabu awwaaxxee birrii mucayyoo tana sirraa galchina jedheeniira. Kuni maaliif daaniin obboleessa keenya daanirra miidhaa geechisuun barbaadu. Warra as jaadu dubbattan immoo odoo waan mucayyoo tana dubbadhaa sana nyaan takkittiin keessa hin dubbannedha. Nuti daaniin obboleessa keenya mucayyoon tun duute daanii yaaduu miti. Garuu haqqii jiru nutti himu mikinaatu mucayyoon tuni birrii miliyoona tokkos jala nyaatteenna birrii kana mana nyaadhe jedhi dubbadhu kasiin jedhee dura si gaafate daanii ana. Isa sila na sobdeef amma immoo waan bira dhageeffan miira keessa galeessitti dubbadde ammallee daanii. Filafiitiin fattatee si gaafadha waan dhugaa jiru irratti haqqii jiru nutti himta yoo rakkatte nuundi keenya warra gasirra jiru kun sirraa kaffalla. Soba oo ta'e garuu karaa sobaa yoo wal deemne ija walitti muka falaxaa ijatti wal cabsina malee namni wal jala gadi jedhu hin jiru kana rakkinni. Soo sanaafuu amma namni dhufee si gaafatu jira. Namni haqqii keessattis kan lamaan keessan jira jiru shoortis lamaan taphachaa turtan sana sirriitti beeku jira. Gaafa namni sun dhufee gaafi si gaafate hundi keenya mootii sirraa godhanna nama sana deebisa yoo dhuguma nama sana fuulduratti hin nyaanne jettee dubbatta. Sila kanaafan akka ati gastii irraa buutuun barbaadu warri immoo isa tajjeesettan inni waaqa miti. Sinigalee inni wajjin tole isaati kanatti kan nuti isa gaafachaa jiru birrii. Icoo maal taate gadi buusaa boo? Kanuma kalaas wanna biraa amma namichi dhufutti waan barbaadan gaafadha. Namni sun immoo dagaa 15 boodeen dhufaa si gaafannaa nagaa. Guys, asirratti amma daanii atiin bu'iniitu mataa'i uummata isinis taragaaggaati tara gaafadhaati mucaa yeroo gaafattanii daanii ati immoo jechuudha rakkoon qabu ilaa namni riisitii ragaa qabu tokko riisitii hin fida namni tokko immoo yoo riisitii dhabee dhufee too ragaa sitti ba'ee riisitiin akka carraa baduu danda'a yoo ragaa sitti ba'ee immoo jechuudha ati yoo barbaadde nuti amma kan barbaadnu dhugaa mucattii kanaa baasuudha ati obboleessi keenya waan ta'eef sillee si miidhuun feenu si galee